Qabeenya dilbii Oromiyaan irraa fi keessa dacheetii qabdu badhaadhina Oromiyaa fi Itoophiyaa dhugoomsuun duula hirkattummaarraa gara oomishtummaatti qabannee dhugoomsuuf utubaa cimaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas qabeenya dilbii kuufama kanaa haalaan walitti fiduun guddinaa fi misooma dinagdee bu'uura bal'aa ariifataa ta'ee fi itti fufiinsa qabu uumuun fayyadamummaa haqa qabeessa ta'e mirkaneessuu irratti argama. Kana dhugoomsuufis imaammatoota tarsiimoowwanii fi sagantaalee garagaraan diriirsuun hojiin fakkeenyummaa gaarii qaban hedduun raawwatamanii jiru. Dinagdee biyyaa guddisuu keessatti bunni shoora olaanaa qabaachuun hubatame buna baay'inaa fi qulqullinaan oomishuun gabaa addunyaatti dorgomaa ta'uun dinagdee naannoo fi biyyaa akka utubuuf xiyyeeffannoon hojjetamaatii jira. Labsii Naqamtee bara 2011 hordofee uwwisa misooma bunaa dachaan dabaluun danda'ameera. Inisheetiivii bunaa labsii Naqamtee irratti bara 2011 gaggeessinee hojiitti gallee bu'aa jajjabeessaan ሴክተራ ቡና ረት አርገሜ ጅር እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በኮፊ አረቢካ መገኘት እንታወቃለን። ኮፊ አረቢካ የተገኘው እኛ ሀገር ነው። ለረጅም ዓመታት በኤክስፖርት እንታወቃለን። በጣም አሻሽለን አሁን ባለው ልምምድ አሻሽለን በሄክታር ትልቁ የሚባለው 10 ኩንታል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው። ይሄ ከፍተኛው ነው እንጂ 7ም 8ም እናገኝባቸው አሉ። ከፍተኛ የሚባለው 10 ኩንታል ነው በሄክታር ሃርቨስት የምናደርገው። እዚህ ቦታ ላይ እጅግ ዘመናዊ የሆነ የቡና አተካከል ዘዴ እና ኢሪጌሽን ነው ያለው። ከዚህ ስፍራ በሄክታር 60 ኩንታል ነው የሚገኘው። ኢትዮጵያ እስከዛሬ በሄክታር 10 ኩንታል ነው ያውም ትልቁ ብያለሁ 10 ኩንታል። እዚህ ጋር ግን 60 ኩንታል ሃርቨስት ይደረጋል። ያውም በሰው እጅ ስለማይሰራ በማሽን ስለሚሰራ ከፍተኛ ጥራት አለው፣ ተፈላጊነት አለው። ጥራቱም ለተጠበቀ ሆኖ በሄክታር 60 ኩንታል ማለት ኢትዮጵያ በሄክታር 20 ኩንታል ብትደርስ አሁን ያለው ፕሮዳክቲቪቲ በእጥፍ ያድጋል ማለት ነው። ከብራዚልና ቪየትናም ቀጥሎ ሶስተኛዋ ትልቁ አምራች ሆናለች ኢትዮጵያ በማምረት በኤክስፖርት አይደለም በማምረት። Qabeenya albuuda Oromiyaan qabdu misoomsuun alargiif oolchuun dinagdee biyyaa utubuu fi carraa hojii uumuun alseerummaa gama kanaan jiru to'achuun hojii bal'aa naannichatti hojjetameera. ማይኒንግም ወርቅ በተለመደው በትራዲሽናል መንገድ አርቲዚያን ብቻ ሳይሆን በፋብሪካ ደረጃ ማምረት ጀምረናል። ከፍተኛ ምርት ያገኘን ነው።